Akkam oltan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduu ammaaf qabadhee dhiyaadheen isinitti himan Badirii Yusufi. Walii galteen adda bilisummaa Oromoo waliin godhame Oromiyaa keessatti nageenya dhugoomsuu fi tokkummaa Oromoo gulantaa itti aanutti ceesisuuf akka fayyadu hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Leencoo himan. Dhiheenya kana jillee pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Lammaa Magarsaan durfamu gara biyya Eertiraatti imaluun adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu waliin walii galtee tokkorra ga'uu ni yaadatama. Abrahaam Birruu dabalata oduu kanaa qindeessee jira. Jilli pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatiin durfamu gara Eritiriyaa Asmaraa imaluudhaan jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin durfamu waliin mari'atee walii galteerra gahee jira. Walii galtee sana ilaalchisee OMN bilbilaan ibsa kan kennan hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Leencoo ABO fi mootummaan waa sadi irratti walii galan jedhan. Inni tokkoffaan kanaan booda ABO'n fi mootummaan Oromiyaa, mootummaan Itoophiyaa waa'ee biyya keenya, waa'ee naannoo keenya akka jechuun waa'ee Itoophiyaa, waa'ee Oromiyaa waliin haasa'uudhaan nagaadhaan wajjin kan hojjetan ta'u. Lammaffaa immoo guyyaa mallattoo kana waliigaltee kana mallatteessanii jalqabe waraanni ABO fi mootummaa Itoophiyaa gidduu ture akka dhaabbatee fi kanaan booda ABO'n gaggeessitoonni isaaniis akkuma kana waraanni isaanii biyya keessa galanii nagaadhaan socho'uu akka danda'anii. Inni sadaffaan dubbiin gara fuulduraatti dhimmoonni mari'ataman waan jiranii fi dhimmoota mari'atamuu qabaniif immoo koreen tokko dhaabbatee ariitiidhaan dhaabbatee akka irratti mari'atamuu fi koreen gammachuuti ba'e jechuudha. Rakkoon jiru akka xumuramudha jechuudha. Waliigaltee kanarratti gama mootummaa Itoophiyaatiin pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fi ministeerri dhimma alaa Dr. Warqinaa Gabayyoo gama adda bilisummaa Oromootiin obbo Daawud Ibsaa dabalatee hoogganoonni olaanoon adda bilisummaa Oromoo hirmaatanii jiru. Waliigalteen kun Oromiyaa keessatti nagaa buusuu fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf murteessummaa olaanaa qabaa jedhu Dr. Nagariin. Uummanni keenya baay'ee jeeqame keessumaa magaalaa lixaatii rakkoo guddaa keessa ture. Qaamni garaagaraa immoo ABO daa'effatee utuu ABO hin ta'in uummata keenya kan dararaa tures gidduu jira waan ta'eef isaan kana of gidduudhaa baasee uummanni keenya kan nagaa argatu gochuuf illee hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. Tokkummaa Oromoo gulantaa itti aanutti ceesisuuf illee shoorri waliigaltee kanaa jabaadhaa jedhan. Kanaan booda dhimmi siyaasaa waliin mari'achuudhaan wal kabajuudhaan akka ta'u Oromoon immoo tokko ta'ee jechuudha. Kanaan dura iddoo meeqatti walirree Oromoon humti yuunifoormii adda addaa keeyatee kan waraanaa ture olola warratti labsaa kan ture amma garuu tokkummaan Oromoo cimee akka guddatu gochuu keessatti waliin taanee kaayyoon Oromiyaa guddisuu, Oromiyaa misoomsuu, siyaasa biyya kanaa akkuma sirna gadaa keessa jiru wal kabajuudhaan tokkorraa kan biraatti nagaadhaan akka dabarsinuu fi shoora guddaa taphata jechuudha. Waliigalteen kun hagayya 7 bara 2018 kaasee hojiirra akka oolus waliigalamuu himan. Bu'uura waliigaltee kanaatiin jilli hoogganoota adda bilisummaa Oromoo dhiyootti gara biyyaa akka dhufu Dr. Nagariin OMN itti himanii jiru. Muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad badhaasa Noobeelii akka gonfatan duulli bal'aan gaggeeffamaa jira. Erga filatamanii ji'oota muraasa keessatti hojiilee nageenyaa yeroo gabaabaa keessatti hojjetan muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad biyya keessa fi alarraa hawwannaa addaa argatanii jiru. Keessattuu rakkoo Eertiraa fi Itoophiyaa adiif gurraachi furuu dadhaban ji'oota muraasa keessatti hiikanii hariiroo biyyoota lameenii bakka duritti deebisanii jiru. Ji'a fulbaanaa dhufaa jiru kana keessa hanga ji'a gurraandhala bara dhufutti koreen badhaasa Noobeelii Noorweey qaadhimamtoota simachuuf jiru. Ji'a gurraandhalaa fi bitootessaa bara dhufuu kana keessa koreen Noobeelichaa qaadhimamtoota dhiheeffaman hojiilee sirrii isaan hojjetan gad fageenyaan xinxalanii isaan ulaagaa barbaachisu guutan maqaa isaanii tarrisuuf jiru. Calalli yeroo dheeran booda ji'a onkololeessaa wanni hundi adda baafame ji'a muddee keessa abbaan carraa badhaasa Noobeelii kana gonfata. Badhaasni Noobeelii biyya Noorweey magaalaa Oslotti bara baraan kennamu kun bara 1901 keessa kan eegale yeroo ta'u hanga ammatti badhaasni kun yeroo 96 kennamee jira. Badhaasa kanas namoonni dhuunfaa dhiirti 86, dubartoonni 16 fi dhaabbileen garaagaraa 23 injifatanii jiru. Badhaasa Noobeelii bara dhufuu kana eenyutu injifata laata? Walumaan kan eenyu ta'a? Tole daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduun ammaaf qabanneen haadnee isaan gammaa daawwattan ture qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii fan waliin tura. Oduu kana kan isin dhageessisan Badirii Yusufi ogeessi kaameeraa fi tekniika keenya Abdii Jamaal nu waliin ta'uuni.